uummata koo waan qarshiimti kan inni sin gaafadhe bakkina ni jiru bakka hamaa wayiitiin aan taane ummaa koo kana waa'ee miidiyaa kana ulfaataadha. Arrofi keenya hojjennee kaane boru ganamatti gaabbina waan ta'eef. Obboleettii keenya kana akkuma dhaggeeffattan maal jetti seetanii na gargaarai. Ani maallaqa hin barbaadu. Manni kun mana badaadha. Ba'uun barbaada. Mana kana keessa galuun barbaada. Yookaan kara biyyaa yookaan immoo akkan jijjiirradhu nan barbaada. Kanaafiyyuu na gargaaraa isiniin jechaa jirtu obboleettiin keenya kun jechuudha. Egaa gaafuma namni gadi bahee rakkatee iyya yookaan gaafa rakkoo wayii irra gahee rakkoo sanii fi birmachuu irra amma immoo yeroo ishiin na dhaqqabaa jetti kanatti yoo dhaqqaban gaariidha jechuudha. Irra caalatti namoonni ijoollee mana madaamiti fi birmatan jechuudha. Namoota ala keessa beekamtii qaban kanneen wantoota akkasii kanaaf fiiganii egaa obboleettii keenya waaqayyo si haa baasu. Mana keessa jirtu keessaa yoo rakkoo guddaa keessa jiraatte waaqayyo si haa baasu siin jechaa sumarraan immoo obboleettii keenya bira nuuf dhaabbadhaa warri dandeessan nuuf gargaaraa siin jechuun jaaladha. Egaa manni badaadha nagalchaa yookaan ani maallaqa sin gaafachaa hin jiru. Kanaafuu biyya kiyyatti yoo nagalchitan nagalchaa jetteeti jechuudha kan isheen dubbattu. Namoonni baay'een akka waan isheen maallaqa gaafattee akka waan isheen waa wayii gaafatteetti komentii gaafa barreessanis bis deebistee viidiyoo lammaffaa hojjettee na gargaara galuun barbaada. Galuu barbaadu osoo hin ta'in manni akka badaa ta'e argitanii tariitii yoo ishii waa dubbattee yoo argan fakkeenyaaf wantoota garaagaraa jechuun nyaatanis manni arabaa tokko tokko nyaatan qabu baay'eedha jechuudha. Hirriibni hin jiru, teessumni hin jiru, sa'aatii 24 hojiidha nyaadhuun jedhanii mee dhugdiin dadhabdiin jedhan jechuudha. Mana namaa kana keessatti biyya namaa kana keessatti gaafa hojjennu namoonni nyaatu akkamimee hojjettuun tiyyatuun hin dadhabdii jedhanii nuuf yaadan jechuudha. Mana tokko tokkottis immoo nyaanni sin dhorkama jechuudha. Jechuun gaafa ofii keetii darbitee fudhattu akkam darbitee fudhattee nyaatti wantoonni jedhamu tokko dhufuu danda'a jechuudha. Mana gaariidha kan nyaanni iyyuu namatti hin dubbanne jechuudha. Waan feete nyaattee dhiiste namni sitti hin dubbanne mana gaariidha jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya bira hamma isinii danda'amin warri dandeeyu warri seera beektan jechaa jirti. Isiinillee warroota akka keenyaa maxxanee jiraatu kana osoo hin ta'in warroota firii viizaa fa'aa hojjetatee ala keessa hojjetu warroota nama gargaaruu danda'u warroota akkasiisaniin na dhaqqabaa na gargaara. Warri hojjechuu dandeessan warri beektan warri kama qabdanii warri seera biyya kanaa beektan adaraa mana kanaa na baasaa jettee adaraa dhaammachaa jirti. Akkasuma viidiyoo kana immoo sheer gootanii namoonni nama gargaaran arguu danda'u jechuudha viidiyoo kana. Kanaafuu sheer gootaniitu akka wal biraan geggeessan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko gaafa rakkatu atillee gaafa gargaaru baatte homaallee godhuuf yoo nu baanne sheer goonee haala kanaan irratti haasofne sagalee gaafa taanuufi namni sun furmaata argachuu danda'a jechuudha. Furmaata wayii namni gargaaru tokko argee viidiyoo kana gargaaruu qaba akkanatti rakkachuu hin qabduti jedhee namoonni ishii gargaaraan jiraachuu waan danda'aniif kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoo kana sheer godhaatoo namoota arguu danda'an biraan akkanaaf keessan jechuun barbaadaanis asumarraan dhaamsa obbolummaa jechuudha. Maaliif jennaan obboleettiin kiyya kun kan rakkatte nama akka kootiiti jechuudha. Nama akka kootii jechuun immoo nama akka kootiitiif immoo birmachuu qaba jechuudha. Dhaabbachuu amma danda'e waan danda'e tokko nama bira gaafa dhaabbadhe anis gaafa rakkadhe immoo namni naaf dhaabbata jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya kanaaf dhaqqabaatoo rakkoo ishii rakkatte gaafadha. Gaafa ishii waa taate gadi baatee eebelu madaamit akkas godhe yookaan immoo warra ishiin birte akkas godhe jennee miidiyaa irratti haasa'uurra gaafa sana haasa'uurra amma haasa'uu qabna jechuudha. Amma waan gochamuu qabu gochuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan na gargaaraa jetteerti waan ta'eef gaafa san immoo maaliif nutti hin himne yoo jedhame kinoo ishiin himatteerti jechuudha. Waan keessa jirtu manni akka badaa ta'e bu'aati jechuudha kan ishiin himatte dhugaa dubbachuuf adaraa jettan gargaaraa adaraa oromummaa adaraa sabaa adaraa lammummaa jettee jirti jechuudha. Egaa
namni akkana namaan jedhe saba ofiitti namni birmate muyyuu birmatee too waan birmateef sani argachuun qaban jedha akka kiyyatti. Kanaaf obboleetti keenya kanaaf warroonni seera biyya kanaa biyya Dubaay beektan birmadhaaf itoo mucayyoo kana mana sanii yoo baastanis waan ishiin rakkattee gaafachuun tokkoyyuu gaariidha jechuudha. Namni gaafa waa himatu waa rakkateeti jechuudha. Gaafa gadi bahee waa dubbatatu waa rakkateeti dubbata jechuudha. Namoonni rakkatanii haasa'an kana jala namoonni baay'een hin qabatan jechuudha. Hin laalan jechuudha. Namoota akkamiin laala TikTok irraan jechuudha. Namoota sirbuu, namoota shubbisan, namoota dandeettii sirbaa qaban kanneen jechuudha. Yeroo baay'ee koomee warroonni fooloo gurguddaa qabanis warroota sirban warroota waa'ee siyaasaa haasa'an. Garuu namoonni rakkatanii gadi bahanii dubbatan kun ilaalcha hin qabanii, fooloo hin qabanii, laayikii hin qabanii, laalaniituma bira darbuu jechuudha. Kanaafuu akkas ta'u osoo hin taane obboleettii keenya bira warroonni seera beektan dhaabbattanii akka ishii gargaartan abdii guddaa qabna. Kanuma isinin jechuun barbaada. Dhugaa biyyi nama baay'ee ulfaataa, baay'ee rakkina gurguddaatu shamarran keenyarra gahaa jira. Rakkina gurguddaa santu nu qunnamaa jira. Kanaafuu hamma dandeenyan hamma nu danda'amuun warroota akkanatti gadi bahanii rakkoo fi kan hin himatin meeqatu jira. Kan mana keessatti ukkaamsamee, kan doorsifamu, halbeen itti fudhatamu, kan immoo akkasumattuyyuu dhabamee badee dhabamu, karri isaan bu'an kan hin beekamne meeqatu jira jechuudha. Osoo immoo manni ani itti galee badaadha, manni ani itti galee waan akkanaati jedhanii osoo inni jedhanii namoonni dhabaman hedduudha jechuudha. Kan immoo akkanatti gadi bahee rakkoo ofii ibsatu kana rakkoo akkanaatiitu na mudachaa jira. Dafaana dhaqqabaa warri as keessa hojjettan gaafa jiran daddafanii ta'u warroonni beekan dhaqqabuu qabu jechuudha. Maaliif lammiitu lammiif jedha Oromoon gaafa mammaaku nuti lammii keenyaaf kan hin birmanne eenyu maaliif jiraanna yuree erga waliif hin birmanne jechuudha. Waliif birmachuun immoo dirqama namummaati jechuudha. Zaaree osoo hin ta'in yookaan zaareenyanna biheerii maal jedhasa isa saniin osoo hin daangeffamin nama kan ta'e hundaaf jechuudha. Lammii ofii nama ta'e hundaaf, nama afaan ofii beekan hundaaf birmachuutu nurra jira, nu barbaachisa. Isiniin jedha horaa bulaa deebanaa yeroon balleesse dhiifama naa godha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Nagaan tura.